raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,410 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Walitti makeensa magaalotaa fi caasaa haaraa imaammata saamichaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aatiin murtiin kaabineen naannoo Oromiyaa walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa waggaa lammaffaa akka lakkoofsa Habashaatti gurraandhala 20 bara 2015 saamicha lafaa irratti kenne irratti fuulleffanna. Adeemsa murtichaa fi saamicha lafaa babal'isuu irratti dhiibbaa inni dhaqqabsiisus ni ilaalla. Qopheessituun qophichaa Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessuun mo'anii Gurmeechaa Gammachuuti. Qophii keenya waliin turtii mishaa. Tibba darbe caffeen Oromiyaa labsiiwwan lafa baadiyyaa, lafa magaalaa fi investimentii irratti labsii baasee seerota duraan turan fooyyessuun ni yaadatama. Nutis qabiyyeewwan labsiiwwan kanaa fi rakkinoota inni qabu yaada miseensonni caffee kennan wajjin xiinxallee saamicha lafaa fi buqqeensa lammiilee kan hin hambisne hirmaannaa uummataas kan hin mirkaneessine ta'uusaa bifa waliigalaatiin ilaalle. Itti fufa murtiiwwan lafa ilaalchisee fudhatamaa jiranii kan ta'e murtiin saamicha lafaa daran hammeessu immoo eegasii kennameera. Kunis murtii kaabineen naannoo Oromiyaa walgahii idilee sadaffaa bara hojii jaaffaa waggaa lammaffaa akka lakkoofsa Habashaatti gaafa gurraandhala 20 bara 2015 gaggeessan kennedha. Murtiiwwan kunniin maal fa'aa adeemsa akkamiitiin kennaman itti bahi isaanii maali yookiin dantaa uummata Oromoo danquu irratti fi saamicha lafaa babal'isuu irratti murtiiwwan kun qooda akkamii qabaatu kanneen jedhan duraa duuban ilaalla. Ibsi miidiyaa mootummaa naannichaatiin bahe akka agarsiisutti murtiin kun Oromiyaa keessatti misooma ariifataa itti fufinsa qabuu fi bu'uura bal'aa qabu galmeessisuun jireenya uummata naannichaa bu'uura irraa fooyyessuuf tarsiimoowwan misooma adda addaa bocuun gurmaa'insaa fi hojjimaata tarsiimoo kana bu'aa qabeessa gochuu danda'u diriirsuun hojjechaa turuusaa fi murtiin kunis qaamuma tarsiimoo kanaa ta'uu tarreessa. Waggoottan darban keessatti misooma magaalaa hawaasni keenya irraa fayyadamuu gaggeessuuf akkaataa sadarkaa guddina isaaniitiin magaalota hedduu hundeessuun hojiin bal'aan kan hojjetame ta'ullee sadarkaa guddina amma irra geenyeen magaalota ammayyaa'aa fi dorgomaa ta'an uumuun magaalota uummataa fi naannoo Oromiyaa madaalan uumuuf akkasumas seeran alummaa to'achuudhaan haalota walxaxaa magaalota keessatti mul'ataa jiran hoogganuuf gurmaa'insa jiru sakatta'uun fooyyessaa deemuun murteessaa akka ta'ellee ibsa. Murtiiwwan kana fudhachuun dura qorannoon godhame yookiin muuxannoon biyyootaa ilaalamuu isaatiif wanti ibsamee hin jiru. Sababoota magaalota walitti makuuf kennaman keessaa tokko carraa magaalonni kun qaban bakka tokkotti fiduudhaan waliin akka misoomaniif jecha kaayyoo waloo qabaachuudhaan pilaanii tokkoon akka hoogganamaniif kan jedhu ni argama. Dabalees bifa hunda galeessa ta'een akka misooman taasisuun guddina hunda galeessa ta'e horatanii humna diinagdee cimaa akka qabaatan gochuun galma wabii nyaataa mirkaneessuu, ogummaa dagaagsuu, qorqalbii biizinasii guddisuu fi tajaajila fooyyessuuf qabame milkeessuuf magaalota lamaa fi isaa ol bakka tokkotti gurmeessuun karaa tarsiimawaa ta'een hoogganuun barbaachisaa waan ta'eef kan jedhu sababa magaalota walitti makuuf kaa'ame keessaa isa tokko. Wabii nyaataa mirkaneessuuf magaalota walitti makuun akkamitti akka gargaaru yaaduun nama dhiba.
magaalota ollaa walii jiran gidduutti lafti baadiyyaa bal'aan kan argamu yoo ta'u, magaalota kana walitti makanii lafa gidduu jirus seera magaalaatiin bulchuun wabii nyaataa mirkaneessuuf akkamitti akka gargaaru wanti ibsamee hin jiru. Walitti makiinsa kana murteessuun duratti uummanni dhimmichi isa ilaaluu irratti mari'annee irratti isin hirmaachifamne. Barbaachisummaa isaa fi faayidaa isaa irratti qorannoon ogeessota damee kanaatiin godhamellee hin jiru. Kanaan alatti ammoo caasaan mootummaa naannichaa kan magaalota walitti makamanii fi caasaan haaraan caaseffameef bulchaa jiranillee dhimma kanarratti hin hirmaachifamne quballee hin qaban. Murtiin kenname kun faayidaa qaba jedhamee jechoota mimmiidhagoodhaan ibsamus murtichi murtii siyaasaa kan hirmaannaa uummataa malee akkasumas qorannoo tokko malee murtaa'ee murtii faayidaa qabaachuun isaa mirkanaa'ee miti. Murtiiwwan magaalota walitti makuu kun sadarkaa magaalotaa fooyyessuus kan of keessaa qabu yoo ta'u, magaalaa Finfinnee akka magaalaa Oromiyaatti beekamtiillee hin kennuuf. Naannoon tokko sadarkaa magaalota isaatiif yoo kennu, magaalaa muummee isaa ammoo eeruu yookiin ibsuu dhabuun waan nama dhibu. Magaalonni walitti makamanii fi caasaan haaraan kennaman maal fa'aa akka ta'an ittaan summee haa ilaallu. Walitti makamiinsa magaalotaa kanaan maqaa walitti kennameef magaalonni kam fa'aa akka walitti makaman, kutaalee magaalotaa meeqatti akka caaseffaman tarreeffamee ibsamee jira. Akkaatuma kanaan tokkoffaan magaalaa Bishooftuuti. Magaalaa Bishooftuu, magaalaa Duukam akkasumas magaalota mana qopheessaa, Hiddii, Udee, Dhankaakaa fi Dirree jedhaman walitti makuudhaan magaalaa Bishooftuu jedhamu kan kutaa magaalaa 3 fi aanaalee 10 qabu murtii kanaan gurmaa'ee jira. Lammaffaa irratti kan magaalota ofitti maktee magaalaa Shaashamanneeti. Magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Bishaan Gurraachaa walitti makuun magaalaa Shaashamannee kan jedhamu kutaa magaalaa 4 fi aanaalee 12 qabu murtii kanaan akka gurmaa'u beekamee jira. Sadaffaa irratti magaalaa Adaamaatu argama. Murtii kanaan magaalaa Adaamaa fi magaalaa Wanjii walitti makuudhaan maqaa magaalaa Adaamaa jedhu qabatee magaalaan kun kutaa magaalaa 6 fi aanaalee 19 qabu gurmaa'ee jira. Afraffaan magaalaa Roobeeti. Murtii kaabinee Oromiyaa kanaan magaalaa Roobee fi Gobbaa walitti makuudhaan maqaa magaalaa Roobee jedhu qabatee magaalaan kutaa magaalaa 3 fi gandoota 12 qabu akka gurmaa'u ta'eera. Shanaffaan magaalaa Haramaayaa jedhamuun gurmaa'eedha. Asitti magaalaa Haramaayaa, magaalaa Awwadaay fi magaalaa Addeellee walitti makuudhaan maqaan Haarayaa magaalaa Maayaa jedhamuun magaalaan kutaa magaalaa 3 fi gandoota 12 qabu murtii kanaan gurmaa'ee jira. Taa'umsi magaalaa kanaa Awwadaay ta'uun kan ibsame ta'ullee maaliif maqaan Awwadaay akka hambifame yookiin sababa maaliitiin maqaan Maayaa jedhamu akka filatame wanti beekamu hin jiru. Uummanni fi caasaan gara gadii murticha miidiyaa irraa dhaga'u malee akka hin hirmaachifamne waan tokkollee akka quba hin qabne mirkaneeffanneerra. Jaaffaa irratti magaalaa Baatuutu jira. Magaalaa Baatuu fi magaalaa Adaamii Tulluu walitti makuudhaan gandoota 7 maqaa magaalaa Baatuu jedhuun akka gurmaa'an ta'eera. Qabxii murtii kaabinee Oromiyaa kanaan wal qabatu kan biraa sadarkaa magaalotaa guddisuu kan ilaallatudha. Sababoonni sadarkaa magaalotaa guddisuuf kennaman kan magaalota walitti makuuf kennameen kan wal fakkaatan yoo ta'u, magaalonni keenya carraa misoomuu qaban karaa guutuu ta'een fayyadamuun misooma hunda galeessa ta'e akka galmeessisan gochuuf akkasumas bakkawwan adda addaatti magaalota wiirtuu hulaa misoomaa ta'uu danda'an uumuun misooma naannoo isaanii jiran saffisiisuu irratti shoora irraa eegamu akka taphatan gochuuf kanneen jedhan keessatti argamu. Sadarkaa magaalotaa ol dabaluun kun xiyyeeffannaa hooggansa olaanaa akka argatan gochuuf jedhamanii itti waamamni isaanii mootummaa naannichaatiif akka ta'u kanneen tarreeffaman magaalaa Mattuu, magaalaa Aggaaroo, magaalaa Bulee Horaa, magaalaa Najjoo, magaalaa Sandaafaa, magaalaa Shanoo, magaalaa Mooyyalee, magaalaa Dodolaa fi magaalaa Shaakkisoo fa'a. Bifuma wal fakkaatuun humna raawwachiisummaa magaalota fooyya'aa uumuuf akkasumas tajaajila si'ataa fi qulqulluu ta'e kennuu maqaa jedhuun sadarkaan magaalotaa fooyyessi godhameefis ni jiru. Isaan kanaafis sababoota kennaman keessaa misooma hunda galeessa ta'e akka galmeessisan gochuuf akkasumas sochii hawaas dinagdee akka waliigalaatti jiruu fi guddina magaalota yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufee giddugaleessa gochuun sadarkaa magaalotaa ol guddisuun akka barbaachisee tarreessa. Kun karaa kamiin uummata fayyadaa, karaa kamiin guddina argamsiisa kan jedhu murtichi hin kaasu. Murtii siyaasaa ta'uu isaatiin alaa faayidaan qorannoon adda ba'ee kan uummanni magaalichaa itti hirmaachifame ta'uu isaa murtichi hin ibsu. Akeekni magaalota ol guddisuu kun uummanni sadarkaadhaan akka of hin bulchine dhoorkee aangoo hunda wiirtuu tokko irratti kuusudha.
Bu'uuruma kanaan magaalonni murtii kanaan sadarkaa guddinaa fooyyeffame argatan. Bu'uuruma kanaan magaalonni murtii kanaan sadarkaa guddinaa fooyyeffame argatan. Tokkoffaa sadarkaa magaalaa Riijiyoopolis jedhamu kanneen argatan magaalaa Adaamaa, magaalaa Shaashamannee fi magaalaa Bishooftuuti. Riijiyoopolis kan jedhamu kuniyyuu maal jechuu akka ta'e afaan hojii naannichaa afaan Oromootiin wanti ibsamee hin jiru. Lammaffaa sadarkaa magaalaa kan magaalaa Muummee jedhamu kan argatan ammoo magaalaa Roobee fi magaalaa Maayaa kan akka Harayaatti, Awwadaay, Haramaayaa fi Addeellee walitti makuun uumame. Sadaffaa magaalonni sadarkaa magaalaa olaanaa jedhamutti ol guddifaman jedhaman magaalaa Mattuu, magaalaa Aggaaroo, magaalaa Bulee Horaa, magaalaa Najjoo, magaalaa Sandaafaa Bakkee, magaalaa Dudulaa, magaalaa Shanoo, magaalaa Mooyyalee fi magaalaa Shaakkisoo fa'a. Karaa biraatiin caaseffamni haaraa fi aanota godina tokkorraa gara godina biraatti fiduus murtii kaabinee Oromiyaa kanaan raawwatameera. Sababoota caaseffama haaraa kanaaf kennaman keessaa gaaffii misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii yeroo dheeraaf ka'aa ture deebisuu kan jedhan keessatti argamu. Kana malees misooma hawaas dinagdee saffisaa ta'e galmeessisuuf, seeraan alummaa naannawa daangaa jiru maqsuuf, rakkoo nageenya naannolee ollaa waliin daangaa irratti mul'atu hiikuuf, akkasumas tajaajila dhaqqabamaa ta'e dhiyeessuuf gurmaa'insaa fi hojjimaata ga'umsa qabuu fi bu'aa qabeessa ta'e diriirsuun barbaachisaadha kan jedhullee barbaachisummaa godina Boorana Bahaa hundeessuu akka sababaatti kaa'ee jira. Bu'uuruma kanaan godinni Boorana Bahaa Oromiyaa keessatti godina 21ffaa ta'ee bifa haaratiin kan gurmaa'e yoo ta'u, teessoon godina kanaatis lafa ardaa jilaa Booranaa aanaa Liiban keessatti kan argamtu magaalaa Nageellee Booranaa akka ta'e murtaa'ee jira. Godinni Boorana Bahaa haaraatti hundaa'e kun godina Booranaa irraa aanaa Muuyyalee, magaalaa Muuyyalee, aanaa Gujii fi aanaa Waacileeti. Godina Gujii irraa aanaa Liiban, aanaa Gumii Eldalloo, magaalaa Nageellee Booranaati. Akkasumas godina Baale irraa aanaa Madda Walaabuu, aanaa Oborsoo fi aanaa Harannaa Bulluk dabalatee akka godinaatti aanaalee 10 qabatee akka gurmaa'ee murtii kaabinee Oromiyaa kanaan ibsamee jira. Gurmaa'insa haaraa kana keessatti godinni Boorana Bahaa bifa haaraatiin yommuu gurmaa'u magaalaa Nageellee Booranaa teessoo godinaa godhatee waan hundaa'eef teessoon godina Gujii gara magaalaa Adoolaa Reeddetti akka jijjiiramu murtaa'ee jira. Teessoon godina Booranaa ammoo bakkuma duraa magaalaa Yaabelloo ta'ee akka itti fufuu murtaa'uun ibsameera. Caaseffama godina haaraa kana hundeessuun kan barbaachiseef gurmaa'insa mijataa fi hawaasaaf dhaqqabamaa ta'e uumuuf akka ta'ee fi kanaafis bal'inni lafaa, rakkoon nageenyaa, gaaffiin bulchiinsa gaarii fi akkasumas gaaffii misoomaa hubannoo keessa akka galee murtichi haa ibsu malee akka itti murtiin murtaa'e hirmaannaa uummataa kan hin qabne, caasaan mootummaa gara gadiitu quba kan hin qabne ta'uun ifatti mul'ataa jira. Bakka tokko tokkotti ammoo gaaffiin gaafatamee deebiin kenname faallaa akka ta'e ibsamaa jira. Aanaa Madda Walaabuu kan ture iddoo lamatti jechuunis aanaa Madda Walaabuu fi aanaa Oborsoo ta'ee akka gurmaa'u gochuun gaaffii uummataan gaafatamaa ture ta'us yaada murtii amma kennamee keessa hirmaannaan uummataa akka hin jirre garuu ifa. Aanaan Madda Walaabuu aanaa Liibaniin kan waldaangessuu fi magaalaa Nageellee Booranaatti dhiyoo ta'us murtiin godina Booranaatti fiduuf kennamee hirmaannaa uummataa hin qabu. Aanaan tokko godina tokko jalaa ba'ee godina biraa jala galfamuun rakkoo qabaatee odoo hin taane hirmaannaan uummataa garuu murtiiwwan akka kanaa keessatti barbaachisaa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Akkuma qophii keenya darbe keessatti ibsinee lafti Booranaa yoo ibsamu dirree fi Liiban jedhamee maqaa gurguddaa qabaachuun ni beekama. Gaaffiin Boorana Bahaa hundeessuu kun gaaffii bubbule ta'ullee akkaataan murtiin kaabinee Oromiyaa kun itti murtaa'e garuu Oromoota ollaa Booranaa jiran kan hin hirmaachifne waan ta'eef rakkoo nageenyaan barbaachifnee dhalchee jira. Uummata Oromoo tokkicha gosoota Booranaa, Gujii fi Sikkoo Mandoo jidduutti mufii babal'iseera. Akkuma yaadatamu lafti Oromiyaa irraa kutamee naannoo Sumaaleetiif kennamuun godinni Daawaa jedhamu hundeeffamuun isaa ni yaadatama. Lafti kun silaa lafa amma Boorana Bahaa jalatti hammatamuu qabu ture. Haalli walshakkii amma gosoota Oromoo Booranaa, Gujii, Sikkoo Mandoo gidduutti babal'ataa jiru kun akkanaan itti fufnaan ammallee saaxilamummaa saamicha lafaa guddisaa deema. Lafti Oromoo dabalataa Oromiyaa citee gara naannoo Sumaaleetti akka makamu karaa saaqa. Kanaafuu Oromoonni kutaalee kanaa waan saamicha lafaa fi saaxilamummaa daangaa Oromiyaa ol guddisurraa of qusatee dubbii tana akkuma duruu baratamee gara jaarsoleen laallachuu qaba. Murtiin kun garee tokko mufachiisee garee tokko dallansiisuun isaa haqa jiru. Murtuma kana mootummaan akka fudhatama qabaatutti uummata hirmaachisee murteessuu maaliif dadhabe waan jedhu xiinxaluunis dansa.
Qaamni aangorra jiru kun tokkummaa Oromoo gabbisuu hin fedhu. Wantoota tokkummaa Oromoo sharafan hedduu dalaguun beekama. Kunis kanuma jedhuu fi waladheessuu fi walammeessuun falan fidu. Walumaagalatti murtiin magaalota walitti makuu fi caaseffama haaraa uumuu kun waan dantaa Oromoo tiksuuf godhamedha jedhanii fudhachuuf nama dhiba. Murtiin kun saamicha kanaan dura ture kan hambisu osoo hin taane kan babal'isu ta'ee argama. Akkuma walitti ibsine lafti baadiyyaa magaalota walitti makaman gidduu jiru kun kiiloomeetira 3 hanga 10 ga'u lafti babal'inaan kan saamichaaf kaadhimame ta'uusaa tilmaamuun nama dhibu. Sadarkaan magaalotaa kennames mirga uummanni sadarkaan of bulchuuf qabu hanqisee murtii lafarratti murteessuu dabalatee aangoo hunda wiirtuu tokkotti fiduuti. Kun immoo gatii lafaa qaalessee saamicha lafaa guddisa. Murtiin kun magaalaa guddoo Oromiyaatii beekamtii gosa kamiituu kan hin kennine ta'uunis xiyyeeffannoon laalamuu qaba. Gama biraatiin wal shakkii fi wal gaarreeffannaan gosoota Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa kibba ba'aa kun ammas saaxilamummaa daangaa Oromiyaa akka dabalu tilmaamuun dansa. Gabaabumatti murtiin kaabinee Oromiyaa kun saamicha lafaa fi dhiibbaa daangaa Oromiyaa gama kibbaa fi kibba ba'aatiin taasifamuuf gumaacha kan taasisu malee kan dantaa uummata Oromoo tiksu akka hin taane wal hubachiisuun barbaachisaadha jechaa qophii keenya murtii kaabinee Oromiyaa dhiyoo kana irratti xiyyeeffate kanumaan goolabnaa horaa bulaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya.